taane yaada gatte barara Simbar bachif jaalalti diina jechuudha. akkana jaallattan abbaa keessan abbaa manaa keessanitti nu barbaachisaa miti. Iyyo. Na jaallachaa seetochi. Akkam kabajamtoota daawwattoota kiyyaa kun daawwachaatti kan jirtan chaanaalii keessan Efiraakti. Xiqqoo ishee gidduu kanaa utaalonni qabdee dhala cuftee jirti. Viidiyoo ajaa'ibaa torbee kana tiiktookii gubbaarratti nama bohaarsan qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Isinirraa kan eegamu haga dhuma sagantaa kanatti na waliin turuudha. Akkasumallee maatii kanaaf haaraa warri taatan chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan nutti makamaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Booneti miti beekta, booneti miti an, boo'eetan. Fuuluma isaa kana waggaa laalee jechuudha. Kolfa ajaa'ibaan na dhufee amma. Gurbaanni dhiigii wajjinii mana dhaadhii barananaan isheen si diddisummaa itti mati. Ergati jettee na rakkaddaa, si'achilee maana na daddaa. Taa'een haara kee kan taphaddaa moo itti mati. Dhadhaa. Dhadhaa. Saree. Goota maa qabu. Hin godhamu akkas. Maal akkamittiin? Mucaan durbaa tokko jaallattee si diddee bakka nama biraa barbaadudha malee hin godhamu wanta akkasii. Waxiiduu wanti xinnaata kana. Hoo! Raachee! Booleen dhaabbataa achi sadii ta'anii. Indee raachuu jedhanii inni tokko jedha. Raachuu koo haati manaan koo baay'ee si jaallatu. Inni tokkos dhufe haati manaan koos baay'ee si jaallatti raachuu. Achi inni sadaffaa haati manaan koos si jaallatu. Wal ilaaluu jalqaban ijaan haasa'uu jalqabnaan anis nan raachuu keessa naraadhaan akkasuma ani ijoollummaa kootii kaasee dubartoonni akkuma obboleessa isaanii quxisuutti na jaallatu. Obbolummaa amma haadha manaa keessa akkuma daa'ima sana obboleessa isaanii sinaan jedhee rafee biraa keenya. Dubartoonni keenya maali danda'e? Akkana jaallattan abbaa manaa keessanitti nu barbaachisaa miti. Iyyo. Na jaallachaa seetochi. Yeroo keessaan dhufuudha malee abbaa manaa haalli seetochiyyee raachuu keenya maal taatan inboksiidhaan naqaa. Abbaa warraa keessanitti ni minaa. Kun waan sirrii miti. Raachee keenyaafis sodaannaan. Kadhattuu bara kanaa. Mashee. Meyal tu kuli bisa tidak boleh aku apa? Boleh sih kami waram mata nak. Me waram mata. Ay wan sharaf kamu sih umi tidak ada. Ya abu mal sih gua dari sharaf angka kamu sih gua demi. Sharaf angka cakap jadi. Rakat sih mana jarak angkara. Ijate siapa orang banne? Ijate apa orang dapat ini bicaki je. Kami kan sharaf ni kami kan anjet teh. Ya babu. Sharaf umum sharaf buat ya tam. Rakadeti jaladeti miti rakadeti bodeti rakatini lakki Abbo maal feete nazarafu feete moo? Daki ya rabbi si akan deegatini deelle daki rabbi si faana dhaabatu. What? Argitaniitu? Ofumaayyuu mucaan nama baankii hojjetu fakkaata. Birrii sirsirii hamma kana baate. Hoo. Kun waan ariifiidha. Utuu nama argitan akkuma isin gaafateedhaaf kennuudhaan dura meeskii ilaalaa waan kana. Malsii kennee fudhachuun barbaada. Inaante maalinni maal faccamaa jirtu? Maalinni akka harree maajiraatii wal ciniinuu akka harree quufee maajiraatii mangaa cillaa wal ciniinuu maalinni tarzaa afarraxuu fi jalaa cirraashii maal as keessatti caatii qabateera. Inni jedhamoo sayyuu anta qoshashaa san duuba jiru na tsaddaatanii maalinni akka booyyee maraatee walirra ciisuu wal ciniinuu in ta'uunis xoqqorinaa astakakkala lamaan keessan nyaata lachuun kee. Qottoo wannana bakka in ta'u. Dhugumaan hin ta'u. Sakkishee waan baay'ee haasee jiraan irra deebi'aa osoo hin gaafatu isaa Oromoo waan akkasii.
Jaalala jechuu sirriitti dhaggeeffadhaa jira. Kadirqaa martuuti artistii jaallatamaa baay'ee isa kabajnuudha. Mee jaalalaaf maal nuun jedha laata? Jaalala keetiin hin booji'ame. Mee jecha kana moo jaalalaatu sirraa na qabe. Namaan jechuudha moo jaalala keetiin hin mo'ame. Jaalala keetiin hin booji'ame. Turre mi'aawu mee akka jechatti afaan hin jiitiidha. Testing is believing. Andabuu nama dhufu. Jii mee jecha kana afaan hin bakka teessu. Jaalala Kamtu mi'aa jaalala keetiin hin mo'ame. Jaalala keetiin hin booji'ame. Jaalalatu sirraa na qabe. Eeshi? keetiin hin mo'ame. Jechuudha. Jaalala sirraa na qabe. Jaalala keetiin hin qabame. Eessa qabamte? Eessa qabamte? Maaliif qabamte? Poolisiidha moo jaalalli ko? Poolisiin jee deebii qaba. Jecha deebii qabne dubbatu. Jechoota keenya dubbachuu haa baru. Kana tooleen isin. Jaalaltitee nama raachitee, hirriba na dhoorkitee, nyaata faana dhoorkitee, deeminsa na kuttee, hujii na dhoorkitee, kijiba dhiisi. Yookanis jaalalti sin barbaachiftu. Jaalalti diina jechuudha. Jaalala diinomsuu dhiisi. Namoonni saayikooloojii kanatti yaaddan bakka tana sirriitti dhaggeeffadhu. Jaalalti yoo nyaata si dhoorkite, jaalalti siif diina jechuudha sin barbaachiftu. Jaalalti yoo hojii si dhoorkite, jaalalti sun siif diina jechuudha. Jaalalti nyaata si nyaachisuu qabdi, hojii si hojjechiisuu qabdi. Jaalalti diina yoo taate, yoo hojii si dhoorkite, hayi. Maal jechuudha? Nama raachite maa nama raachiti maa? Na fayyisuu qabdi. Saayikooloojii nama raachitetti namani. Jaalalti tee nama haala na baafte, namarraa haala na baafte. An takkaa jee hin beeku. Walaloo keessa. Jaalala diinomsuudha waan ta'eef. Dhugaadha. Xinnoo seenillee miira keessan galee artistii kabajamaadha. Kadirqaa Martuu yaada baay'ee gaarii ta'e nu kaase. Saayikilama fuudhee ittiin kudii nama godhe. Namooti waan akkasii yaadda yoo jiraatan irraa of eeggadhaa. Ofiis hin miidhamtu, namas hin miitu. Kanaafiyyuu bakka namni hin jirretti yoo waan akkasii namuuf dura qabdanii booda yoo gootan gaarii natti fakkaata akka gootti. Ka'e! Eessa abbaatu? Ajaa'iba wallahi. Baay'ee hojjetee mucaan. Biyyi keenya Itoophiyaan qurxummii horsiisuuf bishaan gahaa dhabdees lukkuu horsiisuuf dikee gahaa akka qabdu xiinxaltuun dikee Itoophiyaa addeen daakoon gabaasteera. Dubartoonni abbaa manaa yookaan jaarsa gaarii argachuu barbaadan weebsaayitii Google keessa seenuun www.kannuunaarsine.com jechuun sarchi godhaa barbaadadhaa. Dubartoonni surree dhiiraa uffatanii dhiira of se'uun dhaabbatanii fincaanuu yaalanis milkaa'uu hin dandeenye. Sababa surreen of taruu kanaan riphee loltoonni dhuufuu karaan bobba'aniin itti dhiphachuun akaakayyoo isaanii udaan wajjin walitti bu'insi uumamuun garaan dirree jeequmsaa ta'ee jira. Oduma kanaan wal fakkaatuun dubartii surree uffachuun muuxannoo baay'ee qabdu takkam haayilaandii fincaanuu yaaltus fincaanuu hin dandeenye. Sababa rimootiin jalaa baddeef. Dooktarri loonii tokko kan ispeeshaalistii waa'ee looniitii yuunivarsiitii Oksfoordii irraa eebbifame tokko waamicha irbaatiif loon malee namaa hafeeruu akka hin dandeenye himeera. Konkolaataa maqaan isaa Salaambaas jedhamu tokkotti dogongoraan iddoo benziilaatti haraqeena kun konkolaataan machaa'uun of gubbaan garagaluun balaa cimaa miidhaa lubbuu fi qaamaa qaqqabsiisee jira. Namoonni dhalootaan Itoophiyaa ta'anii biyyoottan alaatan garaagaraa jiraachaa turan yeroo fuudhuu barbaadan biyya dhufanii dubartii haayilaandii fincaanuu dandeessu fuudhuu akka barbaadan himaniiru.
Biyya teenya Itoophiyaa keessatti sababa qaala'insa jireenyaa irraa kan ka'eef namoonni baay'een nyaata firija keessa kaayyatan dhabuun firija gurguranii nyaata bitachaa jiraniin fedhii maamiltoota isaanii eeguuf jecha daldaltoonni firijaa boqqolloo gurguruu jalqabanii jiraniin. Namoonni biyya teenyaa sababa miskiinummaa fi hiyyummaatiin wal qabatee konkolaataa manaa yoo dhabdanis waan konkolaataa caalaa miila akka qabdan hin dagatinaa. Sababa jireenyi qaala'ee wanni nyaatan dhabamteef namoonni nama ajjeesanii gaashiree ta'anii nyaachuu barbaadan dabalaa dhufee jira. Oduun har'aaf qabnu kanumaa muummeen baareen isaanimaa. Ajaa'iba! Dhuma isaa ilaalamee jedha daa'ima xiqqishoo kana. Amma rakkisaadha agartee dhaloota booddanaa kanaa waan barbaadeen gowwoomsuun hin danda'amu. Piraankii ajaa'ibaa maaloo amma dhumaatti ilaalaadha. Amma dhumaatti ilaalame piraankii isaan godhan kana ilaalla. Ayo beras laal kalau kamera laal. Zim jadi dia minjat. Aku tak tadi. Dia madem. Dia tak. Kenapa mandi mana kau dia? No. Bas kan? Aran. Bas jadi malik aku. Bakal ini mana mana? Basi. Kayak apa dah? Pilih uang kau. Bisa Aran mandi. Bas. Kau ni rumah mana ni? Bas jom. Kanas bas. Kan nak jaga betul. Etikan. Taksi dah nenggal. Isa Amma mucaa Injiru. Enggak udah berapa? Aran injiru benar. Tapi tak sih kan acil tu. Zimje. Amma zimje. Esha. Amma zimje di teacher. Zimje di asin dem. Dad. Kuat. Berakira. Kuat dah. Berakira. wanta akkasii yoo isin mudate jechuudhaan akka kootti wanta godhaa wanti isin jedhu gurra qabaddaati iyyaa maal akkami waan jirutti kenniraate isa yoo moganaa taaksiidhaaf immoo gaafata maal wanta akkasii hoo Ayo beras lal kamera. Rata via dah. Sekarang nyata betul kan? Agak dia dari sini. Oh, dari mana? Ayo. Pengen deebi'een dhufe daruu kinoorii qaashtiin kiyaas jira. Har'a kan deebi'ee dhufe konkolaataa maayinni sigilaa du'een oole Oromoo. Kinooriin kee bishaan taatu. Wayyo. Maal dansitti madda. Eshi. Sagantaa wayii na waamnan hin dhaqee adda saganticha. Sabooda gidduu na ka'an. Gadhiin gidduu na ka'an. Of gidduu na ka'an. Hunumaa furaama. Badee. Isa booda xinnumaa anumaa ta'uti. Liifoo maali? Wayyo. Waatu ajaa mana keessa. Maal jedheen galeen caamaa koo laallaan noormaali. Maal jamaa maan caamaa keessa ilaala maa inni miilli keessa jedha maa inni noormaali. Waatu na gube ija na gube ija koo ma sirrii naa argaa bicha sirrii naa ija koo sirrii mini. Isa booda na gube waatu namni waan rakkate dhufuus na gube ija na gube bitti godhe. Maal jamaa maan gaafa nakkas galgalu. Kan jirame Nadii bakka juul waatu aaraa juul kan jila maal taate nagaamini maaloo gooftaa koo kan inni qabu kun maayinni kun shukkuree inni qabu loomiidhaan kun inni qabu hin
dhaja'amni maqaa wayyoo ani sadee qabuudhaan si birataa himi dhammaa kee shimminaatiin gaddi giiftii kwanaa godhu waan meeqa dandeessaniirtu kan loomiidhaan mushuqqootti kana ashabootti naxxeenni kan tuqa yookiin immoo ofitti muuri kana laa boba dhabeessa sabooda akkeetti deemta akka peenguinii afura peenguinii sitti aljaamman maal si godhaneetti fayyadamaa hundi isa jedhee immoo isa akkuma akkasaatti gadhee gadi jedhee gaafa taa'u baduu wayyoo achi ol paartitu inni cimu godhe jechuudha liifoo baaqannas Lima. maqaan liimaa itti abbushee inni godha ammoo waan addaa maal ijoollee miila keessa inni qatta gaafa sagantaa akkasillee ciddatanii xadii dhiirri qishirii mashee akkasii bareedaa qishirii fuulee waan biraa dhiise gaafa urgoofte ciddata ijoollee durbaa waan biraa keessa gachoollee gaa'ela namaa kan diigu waan biraa sitti hin fakkaatin akkas foolii wantoota foolii qabantu haadha manaa kee miirri ishee akkas jalaa du'aa nama biraa dhaaltu gahu kan godhu kana of sirreessaan irraa waaqayyoon sin jedha kana achi miila keessa jirbatti horaniitu nama biraa nama miilli dhabeessa meeqa jira isaaf kennuudha maal jama maal tasan nagamini baqaa gooftus kaalsii tokko torban sadii kan kaatu jira amma kaalsiin gogee jirmati baqaran kaatu kaalsichi bakka namantii waan meeqaasa waan sirreessaa shaloom